nagaani araaqiyoo tokkummaan fuudhamuu bakka lafa kallattii kitaabota jirtanii dhuma keessanii ta'u qulqulloota Waaqayyoo dhiiga Yesuusiin kan bitamtan waldooti garaagaraa rakkatan waldaa argamtaniif hunduma keessanii nagaan itti ta'e isiniif haa ta'u. Egaa Waaqayyoo nagaa keenya baay'isee galataa guddaa guddaa fudhatu. Waaqayyoo wanta hunduma keessaa harka keenya qabee nu dabarsee haala yaadamnee keessa hundumayyuu nu dabarsee galataa guddaatu mala. Waaqayyo wanta hunduma galata haa fudhatu. Mee sa'aatii kanatti Waaqayyo nu eegee karaa hundumaan nu gargaare galanni haa qabu jechaa isa carraa kana nu qaqqabsiiseefis immoo Waaqayyo galata haa fudhatu. Akkasuma obboloonni waldootii garaagaraa irraa dhuftanii as gidduutti argamtan hunduma keessan Waaqayyo bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa darbaa deemaa wantoota isin qabdu jechuutiin isin jaalladha. Egaa ani maqaan kan koo Alamiin jedhama. Seenaa biraan qabu seenaa koo Kiristoos fannoo irratti xumure waldaan keessa tajaajila waldaa Yesuus jiraataa jedhama. Egaa sa'aatii kanatti immoo seenaa gabaabaa jaalallee koo yeroo jalqabaa yeroo na jaalatu seenaa inni naa barreesse akka xalayaatti inni naa barreessaa ture. Ani immoo dideetoo gara duubatti deebi'uudhaaf yookiin immoo jaalallee koo kana hin barbaadu jedhee yeroo na diduudhaaf jechoota tokko dabarsee isaaf deebisaa ture. Mee wajjumaan taanee seenaa jaalallee koo yeroo jalqabaa wajjin walirraa haa dhageenyu. Jaalalleen koo kun otoo nan hin jaalatin dursee akka naa jaalate dursee akka jaalalaa qabu yeroo inni na ibsuuttan immoo hin barbaadu jedhee isa didaa yeroo turetti jechuudha. Kanaaf mee wajjumaan taanee seenaa jaalallee kiyyaa kana arrasanii qooduutiin hin barbaada. Kanaaf amma dhumaatti koofsan narraa dhaggeeffattan jaalala Kiristoos isin gaafadha. Yeroo gaarii gara seenaa jaalallee koo kanattan darbaa turtii gaarii isiniin jedha asumaan. Jaalalleen jalqabaa otoo hin beekin inni na beeka ture. Innis akkas naan jedha xalayaa akkas jedhaa barreessa ture. Yaa jaalallee koo yaa hiriyyee koo otoo ati hin dhalatin dursee si beeka ture. Yaa hiriyyee koo ani hunduma keessa si mararfadhee sis filadhee filan ture. Yaa hiriyyee koo akka hiriyyaa gaarii akka jaalallee gaarii naa taatu dursee filan si filadhee ture. Kanaaf yaa hiriyyee koo ani waa tokko sirraa hin barbaadu. Warqii fi meetii akkasuma qabeenya kan biroo sirraa barbaada miti. Onnee kee qulqulluu akka naa kennituufi balbala onnee keetii akka naa bantuuni sirraa barbaada ture naan jedha ture. Jaalalleen gaaffii jaalalaa akkasii yeroo inni naa dhiyeessutti anis fuula haarii fi yookiin immoo fuula dheekkamsaatiin jaalallee koo kana nan dida ture jechuudha. Hin ta'u anis hin barbaadu jedheetiin yeroo baay'ee didaatiin ture jechuudha. Jaalallee koo kunis irra deddeebi'ee akkas naan jedha. Yaa jaalallee koo yaa hiriyyee koo otoo ati hin dhalatin durseen gara haadha kee keessatti akka ati naaf jaalallee taatu akka ati naaf hiriyyaa taatu durseen si filadhe durseen si fo'adhe. Namoota baay'eetu jira garuu namoota baay'ee sana keessaa ani immoo sin jaaladhe ani immoo sin filadhe. Kanaaf yoo jaalallee koo ofirraa nan dhidhiibin ofirraa nan ari'in ani ammallee sin jaaladha ammaa tokkollee si deebisuun barbaadu jedhee fuula garraamummaa fi fuula arfuunaatiin fuula ifaadhanii yeroo baay'ee natti deddeebi'aa ture. Anis yeroo natti deddeebi'u keessatti biyya lafaarrattis yookiin immoo warroota biyya lafaa fi wantoota tokko waan ani arguu jaalallee koo kana dafee yaadasaa hubachuu hin dandeenye ture. Yeroo inni natti deddeebi'ee gaaffii jaalalaa akkanaas yeroo inni naa dhiyeessutti anis amala diddaa fi yookiin immoo hin barbaadu jechuutiin hin ture. Otuma kanaan jedhamti yeroo baay'ee natti deddeebi'ee fuula garraamummaa farjummaa fuula ifaadhanii jaalallee koo kun natti deddeebi'aa ture. Yaa jaalallee koo ani hunduma caalaa sin filadha jaalallee koo irratti dabarsee mucaa koo siin jedha. Ani siif jecha waan hundumayyuu nan ta'a haala narraa barbaachisu sin kaffala garuu maayu sin kaffalchiisu wanti nan sirraa barbaadu yoo jiraate onnee kee qulqulluu akka balbala onnee keetii naa bantu jedheetu natti
deddeebi'ee xalayaa kanaan barreessa ture. Anis akkas jedheetinan isa deebisaatinan ture. Anuus hin barbaadu. Anis karaa kiyya karaa biraati. Anis hin barbaadu. Sis hin jaaladhu. Otoo nan hin dhalatin akkamittiin na jaalatta? Otoo nan hin beekin, otoo nan hin barbaadin akkamittiin na barbaadda? Jedhee jaalallee kiyya kana bifa oriisuutiin ofirraa deebisaa ture. Yeroo kanatti jaalallee kiyya kun yeroo yakkaa fi wantoota garaagaraa hojjedhu wanta fuula isaatti sin tolle yeroo waanuma kamillee ani hojjedhe jaalalleen kiyya kun maaf kana hojjetta jedhee natti hin horiin lakki yaa jaalallee koo kun siif hin malu bakki kun siif hin malu kottu ani dhugaadha ani jireenya ani karaadha ani qulqulluudha jedhee jaalalleen kiyya kun yeroo baay'ee qulqullummaa fi gaarummaa amala namatti tolan natti agarsiisa ture. Garuu ani immoo yeroo sanatti isa jajaatinan ture. Mootummaan kanaan jirutti yeroo baay'ee yeroo natti deddeebi'u yaa jaalallee koo haadha abbaa kee caalaa isa kamirrayyuu anatu sittaana jaalallee dhugaa ati anaaf hanga lubbuu kootti dabbeessii wareegama ani jaalala jaalatte lekkiin ani diinta yeroo baay'ee natti deddeebi'a ture anis kanumarraan kan ka'e jaalallee koo kana hin barbaadu jedhee hundi deemnee otuman jedhu guyyaa tokko na dhukkuba ture. Guyyaa tokko na dhukkuba ture. Dursas jaalalleen kiyya kun akkasinaan jedha ture. Yaa jaalallee koo ani yoomillee sin jaaladha. Bifa dallansuu yeroo nattaasuuf. Ani yoomillee sin abdadda. Gaafa kuttas gaafa rakkattas gaafa gaddaas gaafa gammachuusi yeroo hundumayyuu si wajjin. Gaafa ati rakkattas natu harkasi qaba. Warra tarra laaltee jalaarraa jette kun boruu si gatuu jiru. Kanaaf yaa jaalallee koo lakkis hin jaaladha naan jedhee yeroo baay'ee natti deddeebi'aa ture. Anis hin barbaadu jedhee isa dide. Kanumarraan kan ka'e yeroo dheeraadhaaf jaalallee kiyya kalallee laphee jaalala kootis nan cufadhe ture. Balbala onnee kootis dideen cufadhee gara biraatti gurra koos qabee jaalallee koo kanarraa fagaadhee yoon irraa fagaadhe iyyuu inni garuu yeroo baay'ee deddeebi'ee waa'ee jaalala sanaa ibsa ture. Anis hin barbaadu jedhee isarraa adda jechadheetinan ture. Isarraas gargar ba'eetinan ture. Kanumarraan kan ka'e jaalallee kiyya kun yeroo baay'ee natti deddeebi'ee laphee koo argachuu hin dandeenye. Lapheen koo waan biraa yookiin immoo gara biyya lafaan waan guutameef jaalallee kiyya kanarraa adda ba'e guyyaa tokko akka tasaa ta'ee na dhukkube ture. Warroonni nabdadhee qabeenya nabdadhee maatii koo nabdadhee fira nabdadhee waan hundumatti gale suni amma fayyaa qabutti warroonni na jaalatan suni gaafa na dhukkubsadhu amma waa xiqqoo na yaalanii karaatti na buusan ture. Karaatti na buusanii anis guyyaa dhumaarraa waan hangeen yookiin guyyaa lubbuun kiyya ba'umnatti dhiyaattu akkasan jedhe ture. Jaalalleen koo suni guyyaa duraa guyyaa rakkatti guyyaatti gadditesi si wajjinan jira kan naan jedhe sana nan yaadadhan ture. Anis guyyaa sana guyyaa du'aati waan ta'eef duuni waan natti dhiyaateef yaa jaalallee koo jedhe otoon kaleessa sirriitti baadde tarii har'a furmaata tokko argatee lubbuu koo oolfachuu nan danda'a. Yaa jaalallee koo otoon sirriitti baadhe jedheen bifa qulqulluu fi boo'icha keessaa maqaa jaalallee koo sana waamee boo'utti nan ka'e. Akkas naan jedha ture jaalalleen koo kunis fagoo narraa jira jedhee ani waanan wawwaatu waanan dura gochaa ture yakka haalota inni duratti na gorsaa ture sana yaadadhee boo'ichaan yeroon ka'u innis akkas naan jedha ture yaa jaalallee koo arras qalbii cabaadhaaf laphee cabaadhaan na barbaadachuu kee ani dhaga'eera. Arras taanan borus taanan anis hin ganne waa'ee keetii farrasi bu'aati nan jira ammas immoo nasi deebuu keetiif baay'eeti nan gammada. Kanaaf arras sin jaaladhaan yoomiyyuu yaa jaalallee koo dhugaa konaa hubachuu fi laphee kee cabaan na jaalachuu kee laphee kee dhugaa na banuu kee baay'eeti nan gammada. Yaa hiriyyee koo yaa jaalallee koo yoomiyyuu sin jaaladha ani arras taanan borus taanani sin jaaladha akkasinaan jedha ture jaalallee koo kuni. Ani jaalallee baay'een qaba. Jaalallee baay'ee sana keessaa dhibba keessa takka yoo badde ani
si takkisi sana dhibba sana keessa 99 gatee anan deebii barbaadudha. Jaalallee koo keessaa tokkollee akka irratti hin barbaadu. Ani kanaaf arras borusi harki koo siif diriiradha. Si fayyisa, si bukkeennaafadha. Ani hamma dhumaatti hamma du'a lubbuu kootti nama sii kenneedha. Kanaaf yaa jaalallee koo qalbii jijjiirrattee gara kootti deebi'utti baay'ee sitti gammada naan jedhe. Jaalalleen kunis bifa ho'aadhaan akkuma kaleessaa kokkolfaa natti deebitee rakkoo goota furmaatanaa kenne. Jaalalleen kun haala akkasiitiin akkuma dura jalqabaa naan jechaa ture na simatee jaalalleen kunis xalayaa akkasii naa barreessa ture. Kanaaf kanuma irratti wanti barbaade kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos akka jaalallee kootti gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa inni jaalalaan gaarummaadhaan garraamummaadhaan ofitti yeroo inni ofiisaa nutti agarsiise yeroo inni gara keenyatti deddeebi'u laphee keenyatti fannee yeroo waan ta'uu tannee jedhanii immoo jireenya guutuu qabnu humaayyuu nutti fakkaatu jechuudha. Garuu yeroo rakkina keessatti gooftaa Yesuus akka xumura rakkina sana keessa nu baasu yaadanna. Egaa kanaaf obboloota koo Waaqayyo arras borus isuma kaleessatti jedhamu gaarummaa keessuma bara baraan jiraatudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumayyuu gaariidha. Yeroo fayyaa qabus yeroo waan ta'u waan ta'u jiru gaarummaa Waaqayyo deemnee Waaqayyo gunuu qabna. Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaan araariyoo tokkummaan fuudhamu